Egaa ituun nagaa isinin gaafatanii gana bura buufachuutti darbee harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromoo chaanaali. Kuni Oromoo chaanaalidha. Ani immoo Burtukaan Danuuti. Yeroo hundumaa wantoota isinirraa barattu irraa qoqqobattu yookaan immoo irraa of eeggattu waan natti dhaga'ame hundumaa yeroo torbanittis eeggadhee torbee lamattis gara keessanitti kan hin dhiyeessuudha. Har'a immoo dhugaamatti viidiyoo kan biraarraan ilaalee yuutuubii nama biraarraan ilaalee garuu baay'ee natti dhaga'ame. Kana dura viidiyoo kana hojjedheera namni baay'een hin ilaalle na wanti natti dhaga'ame sana maaliif maatii koo biraan hin ga'u dhagee cal jechuurra wantoota nama miidhu jennee wantoota saba keenya hin gargaaru jennu eegaa yuutuubii kana bananne gara keessanitti geessisuun immoo dirqama keenyadha. Dirqama lammummaa nutti dhaga'amu wantoota tokko sabni koo akka inni itti hin miidhamne ituunni bira hin ga'ine dubbachuun gaariidha jechuudha. Kanaaf inni har'a viidiyoo kana qabadhee gara keessanitti dhufee inni immoo maalidha naan jechuu dandeessu. Akkuma isinitti hime viidiyoo nama biraarraan ilaalee baay'een gaddee mucaa bareedduu garuu balaa akka tasaa uumameeni miidhaa irra ga'ee sun gatii keessa kun natti dhaga'ameef ani immoo maaliifin qomoo koo biraan hin ga'u jedheetanii afaan amaariffaanii viidiyoon sun hojjetame angaruu afaan keenyaanii oromiffaanii gara keessanitti lammiin koo akka inni itti ituu hin miidhamin itti gargaaramuuf jedheen gara keessanitti qabadhee dhufe. Viidiyoo kana dura hojjedheera akkuma beektanii sanitaayizarii jechuudha. Sanitaayizariin miidhaa guddaa fidaa jira. Dhugaamatti kan mucaan kun yuutuubii irra baanaa mul'attee argamte malee namni baay'een mana isaatti immoo miidhaan kan irra ga'ee dhaga'eera. Kanaaf immoo adaraa keessanii pilisheer warii gochuudhaani sanitaayizariin akka inni abidda kaasu akka inni nama miidhu kanaafi sabni keenya dhaga'ee irraa of eeggatu. Maaliif gara biyyaa akkuma beektanii abiddatti waan garaagaraa gargaaramna, abiddatti biddeen tolchannaa, waxii hojjetannaa. Kanaafi wantoota kana harka keenyatti dibannee as gara diddibanna gatii ta'eef dibannee gara abiddaa yeroo dhannu miidhaa baay'ee namarra geessisaa jira. Shamarree bareedduu kana as biraan isiniin gasha piikcharii isee mucaan bareedduun kun akkuma beekamu yuutuubii kanarraa waan garaagaraa hojjetti, tiiktaakii irrallee waan garaagaraa hojjetti. Mucaa bareedduun kun garuu guyyaa gadheen tokko itti dhufee guyyaa keessaa guyyaan gadheen inuma jiraata akka tasaa balaan abiddaa itti ka'e jechuudha. Balaa abiddaa sun immoo akkamitti ka'eessa jedhu seenaa amaariffaan dubbatti angara afaan keenyaatti jijjiiree keessuma keessaa wantoota seen dubbatte jechuudha. Maalidha sanitaayizariin kun ibsaan badee jetti mucayyoon kun ibsaan mana isaaniitii badee shaamaa qabsiifatanii taa'anii mucaa fira isaanii wajjiniin halkan ture ituu taphatanii lafa afadheen taa'aa ture jettee gaafa asii waliin kaa jettu shaamaanii fi sanitaayizariin kun wal bukkee xarapheezaa irra jiru jechuudha. Yeroo seen olan kaa jettu xarapheezaa buna irratti dhugan sana yeroo dhooftu shaamaadhaaf sanitaayizariin irratti kufe jechuudha. Gaafa irratti kufu gara morma isheetii irratti kufe abiddi irratti ka'e. Abiddi immoo akkuma isin beektan xinnoo hin qabu. Yeroo ol kaatu gara landhaseetiitti sanitaayizariinitti nam'aa abiddi irraa boba'a. Dhugaamatti abidda baay'ee abidduma guddaatu ka'e jetti. Rifeensa isee qabatee waan hundumaa qabatee jechuudha. Mucaa bareedduun akkasitti ilaaltan ola deemtuun kun haala gadhee kanaanii sanitaayizarii fi shaamaanii abidda itti kaasanii miidhamteetti. Kanaafi anis immoo kan hin dhaga'e mucaan hiriyaan koo tokko naa bilbiltee mucaa fira isaanii ituu biddeen toshitu sanitaayizarii dibattee biddeen abidda irratti ituu toshitu jechuudha. Gadi jettee yeroo biddeen eelee keessan intini waxaxaragatan jechuudha. Abiddi sun qabatee mucaa shamarree bareedduu jedhanii harkisee kuni tokko akka hin taane ta'e jedhan abidditti qabatee amma ofirraa barreessuufis maal jechuufis daddaftee intiniin jennee hin miidhamtee. Kanaafi miidhaan kun hollaa keenya, firoota keenya, lammii keenya irra ituu hin ga'in of eeggannu adaraa keessanii gara biyyaa keessumaa gara biyyaa warri jirtanii yeroo baay'ee ibsaan hin badaa.
kurraazii qabsiifannaa, shaamaa qabsiifannaa wantoota garaagaraatiin itti dhimma baana. Amma immoo yeroon kun immoo yeroo dhukkubaati. Sanitaayizariin kun mana nama baay'ee jira. Barcuma irra keewwannaa, barcuma sanarra shaamaa qabsiifannaa, wantoota garaagaraa goona jechuudha. Kana miidhaan ijoollee keenya qaqqabaa jira. Please amma dandeenyetti walitti haa dabarsinu. Sanitaayizariin abidda kaasaa, keemikaalli keessa jiru jechuudha. Abidda kaasa jechuudha. Kanaafidha abidda baay'ee kaasa. Viidiyoon kana dura waggaa tokko hojjedhe jira. Yeroo sus akkuma kana Facebook irraan arge dhugaa taa'een jira. Baay'een na'ee akkas teenyeetu buna dhunnu Facebook galeetuun ilaaluun arge. Akkuma tasaamuma gaafa argu ammumaan ka'ee hojjedhe jechuudha. Maaliif waan hin dhagee lammiin koo ituu hin gubatin, ituu hin barin, anis isa dura hin beekun ture dhugaamatti abidda akka kaasu maal akka jedhu hin beekun ture. Rabbitu nama eega malee anillee dibadhee hojii hojjetaan ture. Yeroo koronaan jalqaba gale sanaa baay'ee sodaannaa, baay'ee itti xaxaraganna turre. Garuu amma balaa akkasii qaqqabsiisaa jira. Adaraa keessanii akka mucaa ola deemtu bareedduu kana ituu namni hin miidhamini irraa of eeggannuun jedha. Adaraa keessanii namoota beektanitti, hollaatti, firatti daddabarsuudhaan walitti haa himnu. Eega gaddinee booda jechuurraa, eega ta'e booda walii jechuurraa ituu hin ta'ini walitti dabarsinee irraa of eeggannu. Anis argee akkuma Facebook irra argee of eeggannoo godhachaa jiru kana isa dhageenye kana walitti dabarsinee irraa of eeggannuun jedha. Lammii koo viidiyoo biraadhaan hangan deebi'ee isinitti dhufutti baay'ee si yaadeera. Egaa wanta biraa qabadheen gara keessanitti dhufa. Bakka jirtanitti nagaan, fayyaan, gammachuun, jaalalli iddoo jirtanitti isin biraa hin dhabamini. Maatii koo warri taatanii baay'een isin jaalladha. Qomoo koo bye bye, nagaan naa tura.